Bobbar Bushinni gajabaate tufuun bakkeewwan hedduutu moora sirnichaa unsaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo waraanni sirnichaas gara waraana bilisummaa Oromoo lubbuu isaa oolfachuuf jecha baqachaa jiru. Haaluma kanaan korommiiwwan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaaf ba'a diinaaf lukkeelee diinarra tarkaanfii guggubdu fudhachuun maddeen waraana bilisummaa Oromoo har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti Bobbar Bushinni gabaa ooboon zooniilee cuuf keessan labsiin ergamtoota murbilchiginnaa akka baalmukaa tarcaasee rifaatu guddattuu muyyoo yaaddessu gootichi waraana bilisummaa Oromoo hiree saba tolchuuf halkanii guyyaa joorammoo akka dansaa milkiin tarraa fi guyyaan injifannoo boonsa galmeessuu jabeessee fuuldura tarkaanfataa jira. Akkuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo waan Artuun Fursee bakka addaa Arwaacoo jedhamu kaleessa Waxabajii 25 ganam sa'aatii 3 irra eegaluun lol waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii PP konkolaataa 8 dhuftirratti galgal sa'aatii 12 taasise. Loltoota murbilchiginnaa torba ajjeesuun 10 mato cimaan gaggeesseera. Aleella jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaaba waraana weerartuu PP irratti taasise kanaanis qawwee naakaamaa rasaasaa kaamaa 200 hidhannoof boombii harkarra eeguun moora qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasise. Gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa godina Walloo aanaa adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru. Waraana PP naasu jaba keessa galchuun barame. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jabaatetti fufuun zooniilee baaf kibbaa waliin ta'uun Bobbar Bushinni gaan tarkaanfii fudhatanitti fufuun godilli Darargee aanaan caar Boson Gaardin keessa dheengaddu Waxabajii 24 waraana faashistii PP kallattii sadiin itti bobbaatirra tarkaanfii fudhate. Injifannoo boonsa galmeesse. Tarkaanfii waloo kanaanis loltoota biyya mat 15 irraa ajjeesuun hedduu madeesse qawwee akaamaa tokkoo hidhannoo irra eeguun danta qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasise. Diinni kun saba maaraaf argobbaa qindeessee dachiisuun poolisiif humna adda isaanii dabaluun lolchiisaa jiraatus waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota maafa PP adabbii barbaachisaa kennuufiin itti fufu. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate jabaatetti fufu. Bobbaan Bushinni gatti fufu. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni faashistii PP woboon booji'amuuf harkennachuutti fufan jaalaqaawwan fayyeeraa dabalata qabu. Murni bilchiginnaa waraana Itoophiyaaf gaanfa Afrikaaf sodaachisaa ijaarree Ameerikaanis Awurooppaanis Afrikaanis mootummoonni gamtoomanis jabina waraana keenya ni beeka asii kottaa achii kottaa nuun jedhu waamichatu nutti baay'ate jechuun miidiyaa bilchiginnaan ololu impaayiratii keessatti ammoo lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessaniin du'aaf madoon adabamaa hawweerraa hiikee harkaanis qabamaa jira. Waraanni bilchiginnaa lola isaaniin ilaallannee fi barcumaa Abiy Ahmed tiksuuf geggeeffamaa jiru miidhaa lubbuu fi qaamaa isaanirra ga'uu malee faayidaa akka hin qabneef hubatan mooricha dhiisanii waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo Bobbar Bushinni bifa haaraan geggeessaa jiruun dirree lolaa zooniilee waraanaa cufatti waraanni faashistii PP booji'amaa jiru. Waxabajii 22/2024 godina kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu adda waraanaa tokko qofa irratti loltoonni bilchiginnaa dhiiraa fi shamarran keessatti argaman 17 booji'amanii jiru. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Sayyoo magaalaa Dorgommee keessatti tarkaanfii waxabajii 23 waraana faashistii PP irratti fudhateen loltoota 3 yoo booji'u dheengadda waxabajii 25 Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwaa keessatti lola geggeesseen miseensa raayyaa ittisa impaayiratii tokko booji'eera. Loltoonni kun rakkoo dirqii fi guyyoomsaan leenjii fudhatanii kan bobbaafaman ta'uu ibsuun keessaayyuu hojii dhabdummaa hammaateen dargaggoo fi dargaggeettiin dinagdeen argatanii ofii fi maatii isaanii jiraachisuuf waraana ta'uu akka carraa hojiitti itti fayyadamaa akka jiran kaasu. Kunis rakkoo impaayiratii keessatti Abiy Ahmed carraa hojii biraa cufuun taayitaa isaa eegsifachuuf loltummaa qofa banaa godheerraa maddu hayyootni ogummaa dinagdee sochii impaayiratii hordofan ni ibsu. Loltoota bilchiginnaa lola keessatti booji'aman malee kanneen waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanis baay'achaa jiru. Akka kanaanis aanaa Coobii keessatti loltoonni 7 qawwee fi hidhannoon godina lixa Shaggar aanaa Coobii mooraa Gaba Sanbataa fi Diggoorraa wobootti harka kennataniiru. Kana malees waxabajii 26 achuma godina lixa Shaggar aanaa Amboo keessatti loltoonni bilchiginnaa 2 qawwee fi hidhannoo waliin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Qondaalli waraana Abiy Ahmed booji'amaa fi ergamaa TPLF kan ture Biraanuu Juulaa waraanni bilisummaa Oromoo humna loluu hin qabu balleessineerraa biyyaa baaniiru harka kennachaa jiruu fi funaanaa jira jechuun sobaan ololus woboon akeekaa fi kaayyoo mataa isaan lolu tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhachuun yeroo ajjeesu madeessuu booji'uu irraa hiikuu mooraa isaanii barbadeessuu fi qondaala isaanii dhabamsiisuu argisiisaa jiraachuun ni beekama. Garaanaan borra miseensonni raayyaatti simpaariitti sadi sirnichi ganuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan
Jaalnimoona Fayyisaa guutuu gabaachisa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraana Impaareettii keessatti waggoota jaarra darbee waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota biltsiginnaa waliin taasifamaa jiruun dhiibbaa dinagdee fi humna namaan kufaatirra kan ga'e MONPP miseensonni isaa abdiirraa kutachuun ganaa jiru. Akka kanaanis lixa Shaggar Ambootirraa kaleessa waxabajjii 26,2024 waraanni faashistii PP3 qawwee fi hidhannoon gooticha waraana bilisummaa Oromooti makamaniiru. Loltoonni kunneenis meeshaa kaama 3, rasaasaa kaama 270 fi hidhannoo mooraa biltsiginnaa keessaa baasuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchaniiru. Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo seerota idil addunyaa eeguun booji'amtoota raayyaa ittisa Impaareettii dhiifaman gadhiisaa jirutti yakkoonni gara jabummaa sirni biltsiginnaa uummata nagaa irratti guyyaa guyyaan taasisaa jiru kan isaan quuqe sabboontonni ilmaan Oromoos mooraa cubbuu sirnichaa ganuun wobootti akka dabalaman himan. Akka miseensonni raayyaa ittisa Impaareettii mooraa sirnichaa ganuun dhufan himanitti gareen faashistii PP bu'aa siyaasaa argachuuf jecha diraamaa ololaa dalagee maqaa balleessii irraa tolfachuun Oromoo duguuggaaf kaayyeffatee hojjechaa jira jechuun himan. Miseensonni raayyaa ittisa Impaareettii kunneen lixa Shaggar Amboo irraa gara gandoota baadiyyaatti sochii taasisaa jirruun hawaasa nagaa miidhaa turre. Badiin hawaasni dalage waan hin jirreef hawaasa nagaa ajjeesuun nurraa hin eegamu jennee 3 taanee wobootti dabalamnes jechuun dubbataniiru. Godina Arsii Bahaa Sirkaa keessa manneen hawaasaa 13 gubachuun dhaga'ame. Jaaliiraan gameessa waan qindeeffatu qabdi. Ija jabinaan gocha hamaa hojjechuu irraa barachuu kan dadhabe biltsiginnaan ibiddatti boba'aa dabaluun guyyaa guyyaan hawaasa nagaa dhowwee kan jiru. Har'as gadaa aangoo isaa dheereffachuu qofaaf malee uummataaf dhimma tokkollee dhabuun yoo fedhe jumlaan manneen irratti gubee barbadeessuun qorqalbii hawaasaa tuqee uummata rakkoo hamaa keessa galchuun bifa adda ta'een ilmaan Oromoo shororkeessuu itti fufee jira. Sirni uummata Oromoo irratti diinummaa jajjabaa galmeessuun hawaasa Oromoo biratti abaaramaa oolu biltsiginnaan godina Arsii Bahaa Sirkaa ganda Heelaa Waajjii jedhamutti loltoota isaa bobbaasuu waxabajjii 25,2024 sa'a 3 irratti manneen uummataa 13 qabeenya guutuu wajjin gubuun akka barbadeessantu himama. Maqaan namoota manni jalaa gubate kanaas Abdallaa Kennaa, Muhammad Kamaal Sheek Abdul Qaadir, Jaarsoo Urgeessoo, Mahammad Nuur Tunee, Abbaas Hajii Fayyisoo, Jibriil Abbaas, Adam Amaan, Hasan Sheek Abdul Qaadir, Innaa Sheek Abdul Qaadir, Tamaam Abdurraahim, Sheek Abdul Qaadir Kennaa, Rahimaa Abbaasii fi Masfiin Katamaa ta'uun beekameera. Warreen namoota nagaa kana jalaa mana gubsiisan sabaan Amaaraa yoo ta'an isaanis bulchaa gandaa obbo Solomoon Indaashawuu fi bulchiinsaaf nageenya gandaa obbo Solomoon Isheetu akka ta'e jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii. Murni Impaayera Itoophiyaa dargaggoota Oromoo dirqamaan butuun ukkaamsee gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan jiruu fi loltoota isaa ija shakkiin ilaaluun amanuu dhabee yeroo gara yerootti dararaa hamaa irraan ga'uura darbee ajjeesaa kan jiru yommuu ta'u, loltoonni sirnichaa baay'een isaanii dararaa hamaa fi dhiibbaa sirnichi qabu kana mufachuun mooraa waraana PP dhiisanii kaayyoo dhugaatti amanuun gara irree fi gaachana saba isaanii kan ta'e wobootti makamaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Buunnoo Beeddellee Ona Cawwaaqaarraa poolisiin humna addaa tokko gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jira. Akka poolisiin kun jedhutti hidhata woboo qabda jechuun shakkanii ji'oota hedduuf waajjira poolisii Ona Cawwaaqaatti dararaa hamaa irraan ga'uu himata. Hooggansi keenya Amaara waan ta'eef afaan tokko jala deebisuuf jechoota Oromummaa calaqqisiisan dubbachuun yakkamaa nama taasisa jechuun rakkoo achi keessa jiran ibsa. Miseensonni waraanaa ga'een isaanii qajeelfama osoo hin taane yaada hooggansaa guutuu qofa seera irratti hundaa'uun poolisoota gaaffii mirgaa gaafatan farra sirnaa fi woboo waliin hidhata qabdaan hedduu ajjeesan kan jedhu poolisiin mooraa diinaa keessaa ba'e kun taa'ee ilaaluu yeroo naaf galutti gara kaayyoo dhugaatti dhaqeera jedhe. Woboo bira erga ga'e sochii bilisummaa Oromoof taasifamaa jiru ilaaluun saba ofiif qabsaa'uun akkasitti jechuun miira abdii qabuun dabalee dubbate. Gaafa waxabajjii 23/2024 akkuma mana iraarsaa irraa baheen guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa waxabajjii 24/2024 mooraa PP keessaa qawwee haakaamaa tokko fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu isaattis gammachuutti dhaga'ame ibseera. Godina Lixa Wallaggaa Ona Haruutti loltoonni sirna Impaayera Itoophiyaa walii isaanii walitti dhukaasuun walirra ajjeesuu fi wal madeessuun dhaga'ame.
Jaaliraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Loltoonni Abiy Ahmed kaayyoo murna biltiginnaa osoo hin hubatin fedhaanis ta'u dirqamaan itti seenuun gocha gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwachaa kan turanii fi ammas kan jiran yeroo baay'ee walii isaaniitiin walitti garagalanii walitti dhukaasuun lubbuu walii isaanii balleessaa kan oolan yommuu ta'u godina lixa Wallaggaa Ona Haaruutti loltoonni impaayaratti wal ajjeesuu fi wal madeessuun isaanii himameera. Akka maddeen keenya eeranitti loltoonni Abiy Ahmed maqaa sakatta'iinsa bomba'anii Ona Haaruu naannoo gaara Bakakkoo jedhamu qubatan guyyaa kaleessaa jechuun gaafa waxabajjii 25 2024 loltoota sirnichaa biroo Ona Gimbii irraa bobba'an waliin bakka Bakakkoo jedhamutti walitti ba'uun osoo wal nargin wabootu nutti dhufe jechuun walii isaaniitti walitti dhukaasuun akka baalaatti gadi wal harcaasan jechuun dubbatu. Loltoonni hedduun rasaasa walitti roobsuun battalatti yoo lubbuu walii balleessan kanneen biroo lakkoofsaan hedduu ta'an immoo madoo dandammii hin qabneen waladabanii jiraachuun himameera. Gochaan akkasii mooraa biltiginnaa keessatti irra deddeebiin mul'achuun hoogganni wal qorachaa fi walidhaa turuun ni beekama.